السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا. السلام عليكم جنة سلام. كم جبتن كوجهتو تداوتو أو في فاميلي أنا جاجرا الحمد لله رب العالمين. أرى أبا منا أو في فاميلي تهي أبليسان له كذاني ولي بني منا كنا جيراني أو وجي ولي قلت ني منا كنا تأخيره كنا بيجامتي كوبي باية تجرا كوبي كنا روات ما نتوبا كوبي كنا كتو. ورحمة الله وبركاته. ترتيب ما ولد رحمتي سلام ولينجنا جا هريان سلم برجلا كوباي ساتي متي جا نمني جادي دونو نمان بريدي ميري نمني هريان بريدا هريا وسابلين دفه جا بفكنا دفه ساتي باقي تجمدين جرا رنا ما باقي مو فري فاميلي تسندا مسسنين جتا وري channel مو فري فاميلي تاتن أسمان مو أبا منا مو فري فاميلي أرجتني رتو سنا فري راكونو إسان كنا جا والبراني كوبي كنيا كرومات نوجين تراسنين جتو كلا تمان غرا أبا منا مو فري فاميلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadan kami gapai haji rajin dosen jaha. Isani asdiru hiriya isani tille walbartaniiti gara nyaata fi qophii nyaata fi akkasumatti itti qophii ta'an nutti hojjiseen asiniin jechuu barbaade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu fayyaadha. ወደደን አላ ወደደን እስልምና ለኛ ፈቀደ ወደደን አላ ወደደን እስልምና ለኛ ፈቀደ ወደደን የተብቃቃው ጌታ ወደደን ምንም አይጎልብን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو فري فاميلي سبسكرايب لايك كومنت بريسونا كججبيستن. فوزي أقول ده نقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبتن كوجهتو تداوتو أو في فاميلي أنا جاجرا الحمد لله رب العالمين. أرى أبا منا أو في فاميلي تهي أبليسان له كذاني ولي بني منا كنا جيراني أو وجي ولي قلت ني منا كنا تأخيره كنا بيجامتي كوبي باية تجرا كوبي كنا روات ما نتوبا كوبي كنا كتمر فيديو كنا نوجي توران إذن موت نوجي دعوة لسنين جرا إسان الله سلام سنين جراني كوبي كنا تروح. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib mau ولد رحمتي سلام ولينجنا agak akan kita ke bajam tota dapat tota free family jirtani jabatani alhamdulillah ega aferan ko ega free family tidak dufe ega amma aferan ke najalka bondurati naga walin jennatuma jalka makana timangara aferan kenya figara kopi kenya tumura de demna jechu kopi kenya jalka bakana male dumti kana miti kopi hedu kabane dufne ra dufto kenya ega dawatuma kopi kenya ga dumata kan wajin turtanis ninjecha asman abba mana free family salam jetanini ga hiriyan sallim berajala ko bay sati miti ga namni ga didunu
namaan bareeddee mire namni hiriyaan bareedaa hiriyaa isaa waliin dhufe egaa bifa kanaan dhufu isaatiif baay'ee itti gammadeen jira har'a nama baay'ee gammachuu guddatu natti dhagahame dhugaa dubbachuudhaaf ana maaliif hiriyaadhaan akkatti namaa wal bartee walitti dhufteetiniin affeerraa alaa biyya keessaa biyya alaatti walii godhuun kun biyaas duraan gochaan sagaleedhaan dhagahaa turre har'a immoo bifa iskaayipiitiin dhufneetiniin akkanatti dhufneetiniin affeerraa kana nu godhuu keessaniif walii godhuu kennaaf baay'ee gammachuu guddatu natti dhagahama an kallattii maaniin gara abbaa manaa Ummuu Firii faamiliitti isin dabarsasiniin jecha warri chaanaalii Ummuu Firii faamilii taatan asumaan immoo abbaa manaa Ummuu Firii faamilii argitaniirtu isin affeerree irraa kunoo isaan kana egaa wal baraanii qophii keenya gadhumaatti nu wajjin turaa isiniin jechuuf kallattii maan gara abbaa manaa Ummuu Firii faamiliitti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul karena kami gak kaya jirtu senja san sasiti nofeni wabicha nabudani asitti dhufee jira. Anillee isaanii wal baree jira. Hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko natti tolee jechuudha. Hayyee akkana jedhan kaa kun isin wal baruun keenya warra chaanaalii keenyatti wal baruu fi akkasuma mootu Aashaan daka jirtu warroota chaanaalii Aashaan daka jirtu illee wal baruu kootii fi akkatti affeeramuu kootiif baay'ee gammachuun guddaan natti dhagahame jechaadha. Egaa hordoftoota keenya jalqaba maaltu dursa waan ta'eef affeerraa nyaataa dhugaatii qabnaa kanallee waliin haa nyaannu nyaannee dhugnee waliin dachaanaa isaanis immoo hiriyaan isaanii as jiru hiriyaa isaaniitti illee wal bartaniitti gara nyaataa fi qophii nyaataa fi akkasumatti itti qophii ta'anitti hojjiseen isiniin jechuu barbaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu fayyaadha. Affeerraa asitti nu godhanii nu waamu isaaniitiif baay'ee galatoomanii lollee gammachuudhaan affeerraa isaanii kana qoodachuutti jirra. Isinillee hordoftoonni chaanaalii kana subscribe, like, share godhuudhaan hordofa bu'aa qabaa. Kanaaf baay'ee galatoomaa isinii jechuu barbaada. Isinillee affeerraa keessanis galatoomaa isinii jenna. Ayyee daawwattoota keenya haala kanaan isaan illee salaam isiniin jedhanii jiranii akka nama kaameraa beekne osoo hin taane akka nama beekutti isiniin jedhanii share, like, subscribe illee godhaa isiniin jedhanii jiranii keessummaan haala kanaan isin gaafatanii isin immoo diddan baay'ee nama saalfachiisaa daawwattoota keenya hayyee akka isaa wajjin turtan akka viidiyoo kana namni baay'ee ilaalee qophii kennaa fi affeerraa isaan dura dhufan kanallee kana caalaa akka itti gammannoo akka taasiftan abdii qabna daawwattoota keenya. Ammaan gara qophii keenyatti tarraa misaa haa nyaatanii nama teessanii aadaa keenyatti nama teessanii haasaa bichaan wanni jedhanii anama nyaata qopheessa isin immoo iyyuu xiqqoo rafnu faana turtanii kaan immoo booda walitti deebina. Egaa hordoftoota keenya hanga sanii waan baay'ee haasa'u hin qabu gaa wanni asirraa barumsa jenneetiin yaada namni yaada nama jijjiiruu barbaadu keessaa inni tokko namoonni kaameraa seenuu sodaatan abbaa manaa wajjin kaameraa seenuu haadha manaa fi abbaa manaa taatanii kaameraa seenuu sodaatan. Sodaatan akkuma hiriyoonni keenya dhufanii akkanatti nu hojii taphataa. Sodaan takka hin barbaachisu. Egaa isaan illee nama sodaatu miti ilaala nama barumsallee isinii dabarsu nama mootu yaada adda addaa illee isinii sheer godhu. Egaa namni kun waa hedduu qabatee deema walirra haraashi jedhanii mire akkanuma mire kanaaf sodaatina seenaa laalaa subscribe share godhuudhaan wal guddisaa wal jajjabeessaa nama keessan jabeessaa isinillee guddadhaan nus guddisaa isin jechaa jiranii misaas nuti nyaatanii asumaan hordofaa. Egaa warroonni biyya alaa jirtaniitiin nyaata adda addaa abbaa manaa keessa wajjin nyaachaa hojjetanillee akkuma san immoo abbaa manaa bichaa miti maatii keessa wajjin dabarsuuf barbaadanii ta'uutan akka rabbiin nagaa galtanii biyya keessanitti jaalalaan waan adda addaa ittiin maatii keessa wajjin jireenya gaarii dabarsan isinii hawwaa asumaan nyaanni nu qophaa'aa jira. Aashaan nyaata nu qopheessaa jirti gaa bifa kanaan qophii ajaa'ibaa nu goote Ummuu Firii faamilii wajjin. Qophiin kun qophii Aashaa tubii bichaa miti Aashaan dakka dirti bichaa miti. Qophiin kun inni guddaan qophii Ummuu Firii faamiliiti. Abbaa manaa ofii biyya san teessee an abbaa manaa kiyya gaa affeerraa gaarii isaaf gochuu qaba. Maatiin namaanillee wal barsiisuu qaba gara chaanaalii kanatti dhufeetiin immoo warra chaanaalii kiyya wajjin jira wajjin wal baruu qaba jechuudhaan qophii kana godhanii jiru. Ani guddaa Ummuu Firii faamiliin nama barumsa guddaa namaa kennu nama waan hedduu namni waa irraa baratu namni osoo isiin hin dubbanne fuula isii ilaalee haala amala isii ilaalee waa irraa baratudha.
Anda semua free family galati facum barbada ba isera de semalle amma nyani no kopo ya ruto te kenya kopi ta no kesa ti hasa hitu kona amma no lin hanya no sinenje no ruto te Aye ko idu sana arga taganya ta. Keessattu warri biyyaanaa jiran nyata kan ya be mutano gari ke dame ya semua nyaata baali gosa garagara Oromooti nyaata gosa garagara nama afaan Amaariffaatiin baay'ee natti hidhamini nyaata kana nyaachuuf baay'ee awwaal warri biyyaalaa jiru kun Rugama maaliif nyaanni kana kun baay'ee hin jiru achitti asitti achitti wanta adda addaa ruusa nyaatu kanaaf isinis galtanii gaafa tokkotti nyaachuu rakkoo qabu. Aye asa Nyaachuun keessanii hinaafu Inshallah. kanaaf jabaadhaa dalaga garaagara biyya keessa hin agarsiisan. Aye da otota kenna asumara ni mo ta jechu barbadu abba mana amu free family obbolese ken hala kanan gise ke balu kuni wakani fi jalali jiddu hiyam jiddu amu jiru gaami di jedhetni yaada garu mo ani agumna kiyatina gadan dawun gode jira kana olitti mo gaafati dhufte sillachu akka feeru abdi rabbirralle qaba ani lekkesa qaba sinjedha obboletti yaqali rabbiin nagaan sille sigalchee nama wal rabbiin haa taasisu amma haga dandeetti kiyyaatti abbaa manaa keessi madda jira qophiin kiyya kana bichaa miti itti fufasiniin jira isaan haa nyaatanii isin nagaan nu ta'a. aye Jaboon haa nyaatan. Numoli nya dukati